Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shema harkafuun jirra jirtu hordoftoota chaanala biraatu nageenya kiyya kan jaalalaaf kabajaa bakkuma jirtan nutis naa qaqqabdu jecha har'a saappii baay'ee bareedaa ta'e kan intarneeta tola isiniif dalasiisu isiniif qabadhee dhufeetin jira. Haala itti fayyadama isaa isin argisiisa. Saappii baay'ee bareedaa ta'edha jechuudha. Guyyaa dheeraas kan dalagudha jechuudha. Akkasuma haaluma basmala qabdanuun itti fayyadamuu dandeessu. Warri basmalli keessan zeenii ta'e sheriyaa jechuudha. Yookaan mobaayilii 39 akkasuma jawwii haaluma sheriyaa basmala keessanii itti fayyadamuu dandeessu. Akkaataa haala salphaa ta'e isinitti argisiisa. Egaa warri TikTok irraan viidiyoo kana hordofaa jirtan linkiin YouTube kiyyaa piroofaayila TikTok gadi tuquudhaan YouTube irra isin viidiyoo gootu daawwadhaa isiniin jira. Okkee haala itti fayyadama isaa isin argisiisa. Amma agarma viidiyoo kanaatti nafaana tura. Warri gara chaanala kanaa immoo haaraan dhuftanii haala argaa jirtan kanaan subscribe godhaatiin mallattoo notification kana tuqaa ol godhadhaa isiniin jira. jalqaba irratti warri aappiin buufanne buufachuu qabdu jechuudha. Linkii isaa description inbox yookaan koomentii viidiyoo kana jalqaba irra isiniif kaa linkii sana tuquudhaan warri telegiraama irraa hordofaa jirtan buufattanii jirtu. Haala itti fayyadama isaa immoo waan tokko tokko isiniif ibsaa jechuudha. Jalqaba irratti linkii sana yoo irra tuqxanii kan inni isin fidu gama telegiraamaati. Linkiin kaminuu gama telegiraamaa isin fida jechuudha. Jalqaba irratti aappii kana nama 300 buufattanii jirtu jechuudha gammaatti. Linki kana ni tuttu jechuudha. Aappii kana linki kana irra yoo tuqxanii gama Play Store isin geessa jechuudha. Haala kanaan open godheen jira waan ta'eef install godheen jira waan ta'eef isin install gootu. Eega install gootanii openis jettanii seenuu dandeessu. Irrumaa deebitu jechuudha. Gama telegiraama kiyya follow gochuu qabdu jechuudha. Follow godhaa. Warri haaraan dhuftanii zimmettanii aappii buufattanii hin bayinaa. Namoonni baay'een seentanii aappii buufattanii follow godhin deemtu jechuudha. Kun sirrii miti. Kanaaf akka telegiraamni kun isin jalaa hin banne barreeffama jalqaba irratti isinii fidu irra rukutaadha warri isinirra hin jirre jechuudha. Egaa aappii kana buufattanii kaataniin booda kana isinii fida jechuudha. Paaswoordi linkiidhaan malee hin dalagu waan ta'eef aappii kana yeroo dheeraadha kan itti fayyadamtanii jirtan waan ta'eef jawwii fi moobaayilii 39 60tu jira. Fakkeenyaaf zeenii yoo barbaadan zeeniidhuma kanarra yoo kana gadi xuxxan jechuudha. Aappii kana naannee gabuun booda aappii amma Play Store keessaa buuftan kana isinii fida jechuudha. HTTP custom kana irra tuttu. Linkiin sun achi dabraa jechuudha. Linkiin sun dabree zeenfirii guyyaa torbaa jedha jechuudha. Asirratti dhufee seeneera. Karaa salphaadhaan connect gootanii bakka connect jedhurra obsaan eeggattu jechuudha. Akkasitti beeksisa kana yoo isiniif fide harka mirgaa kanarra barreeffama akulees jedhu kana irra tuttanii irra deebitu harka bitaarra jechuudha. Sorry barreeffama beeksisa xiyyaan deebitu yookaan isii mallattoo xaatiin deebitu beeksisa isinitti dhufu. Haala kanaa yeroo hunda haala kanaa isiniif dalaga jechuudha. Aga baas linkii isaa jijjiiramutti. Yoo yeroo tokko isin dides itti deebitanii dalaksiifachuu aga aappiin gubbaa irratti qulfii ol baasuudhaan isiniif dalaga. Dhaabuus yoo barbaadan disconnect kanarra gadi tuttanii dhuma dhaabdu jechuudha. Warri immoo kana hin buufanne paaswoordiin isaa isinii kanuma duraa ta'e jechuudha. Kana Play Store keessaa buufattu keessa seentanii install gootu jechuudha. Isin open godheen seenaa egaa buufattanii linkii tuttanii gama Play Store isin geessee buufattaniin booda yoo haala kanaan bakka paaswoordii silaanaxxanii isinii fiduu dide asirra gubbaa kanarra isinii bakka itti waanirra asirii kanarra tuttanii yes bakka dura tuttanii username isaa duwwaa paaswoordiin isaa duwwaadha jechuudha. Akkuma duraa hin jijjiiramne aappii update gochuu qofaan isiniif dalaga. Duwwaa gashitanii saayigin gootanii irra okay login ta'edha achi dabree jira jechuudha. Gaala kanaan asitti immoo filannoo sheriyaa keessan filachuudhaan kanarra tuttu jechuudha. Haaluma kanaan naannee kan inni isiniif bu'u jechuudha. Kan namoonni baay'een kana fayyadamaa turtanii akkasitti isiniif dalaga isiniin jira. Gaaffii biraatti walitti deemti nagaan naaf tura.